UK government akkam jettan nagaa jirtanii miti ammas itti aansa lamaffaadha waraabbii lammaffaa jechuudha still namni wannaa kana hoogganaa jiru hafteedha Dr. Habtaamuu jechuudha isarraa kana feetiin jedhe namni biraa irraa fuudhuudhaaf jechuudha qophiidha so yeroo namni biraatiif dabarteetiin hin jettetti booddee isin deebisuu isiniif wanna jechuu ni danda'a. Justice for Oromia! 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 Justice for Oromo! Justice for Oromo! Justice for Oromo! Justice for Oromo! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! Isaias out of Oromia! Isaias out of Oromia! Isaias out of Oromia! Isaias out of Oromia! Biltzigina out of Oromia! Biltzigina out of Oromia! Biltzigina out of Oromia! Biltzigina out of Oromia! Naftanya out of Oromia! Naftanya out of Oromia! Naftanya out of Oromia! Naftanya out of Oromia! Free, free 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 Oromia! Justice for Hachalu! 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 Who is the killer? Abiy Ahmed! Who is the killer? Abiy Ahmed! Who is the killer? Abiy Ahmed! Abiy Ahmed to the head! 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 Justice for Emmanuel! 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 Who is the killer? Nama ni fakkiifiyoo waraabanii fi jedhanis. Abiy Ahmed to the head! 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 UK government! UK government! UK government! UK government! Stop financing! Stop financing! Sham election! Sham election! In Ethiopia! In Ethiopia! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop financing! Stop financing! Sham election! Sham election! In Ethiopia! In Ethiopia! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop financing! Stop financing! Terrorist regime! Terrorist regime! In Ethiopia! In Ethiopia! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop financing! Stop financing! Terrorist regime! Terrorist regime! In Ethiopia! In Ethiopia! Ya, akkuma asitti argaa jirtan kanatti Dr. Abtee ni galateeffanna kasanirraa feetiin jedhe maanguddichi jaalatamaan fi kabajamaan yeroo hedduu qindeessaa hiriira Ingilaand tahe amma yeroodhaaf irraa fuudheetiin jira waan inni jedhuu fi ergaa inni nu dabarsu kama waliin dhageeffannu ta'a jechuudha hangasiif qeerroo hiriira kan irratti hirmaatan tokko isaaniitiin yaada irraa fudhachuu hin dandeenyu waan ta'eef aga danda'ametti nima jajjabeessina. UK government! Yeah. Stop supporting! Stop supporting the terrorist group! The terrorist group in Ethiopia! In Ethiopia. So, stop supporting! Qeerroo wahii irraa fudhateera. So, mee wanta qeerroo kun jedhuun itti mul'achu. Yaada gaarii dabarfateera haa galatoomu amma maanguddicha kana wanta inni yaada inni dabarfatu dhageeffanna so well Eritrean soldiers hangasi Eritrean soldiers Amara militia out of Oromia out of Oromia Eritrean soldiers Amara militia out of Oromia out of Oromia out of Oromia out of Oromia no to sham election in Ethiopia to sham election in Ethiopia no 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 to sham election to sham election to sham election to sham election in Ethiopia in Ethiopia no no to sham election to sham election in Ethiopia in Ethiopia
No election. No election. Without representation. Without representation. No election. No election. No election. No election. Without representation. Without representation. The Oromo political leaders are in jail. The Oromia The Oromo political leaders are in jail. The Oromia political The Oromo political leaders are in jail. The Oromia political leaders are No in jail. election. No election. No election. No election. Without representation. Without representation. No election. No election. No election. No election. Without representation. Without representation. No No to sham election to sham election in Ethiopia. in Ethiopia. No 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 to sham election to sham election in Ethiopia. in Ethiopia. No to sham election 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 in Ethiopia. Eritrean soldiers out of Oromia. 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 Abiy Ahmed to the Hague. The Prime Minister of Ethiopia to the Hague. The Prime Minister of Ethiopia is a killer. He's a killer. The Prime Minister of Ethiopia is a killer. The Prime Minister. The Prime Minister of Ethiopia is a terrorist. Okay, The Prime Minister of Ethiopia is a killer. Colonel Abiy Ahmed 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 is a terrorist. 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 Colonel Abiy is a killer. Colonel Abiy is a killer. Colonel Abiy Ahmed is a killer. Colonel Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed to the Hague. Abiy Ahmed go the head. Abiy Ahmed to the Hague. Abiy Ahmed to the head. The Ethiopian Prime Minister to the Hague. Ethiopian Prime Minister to the The head. Ethiopian Prime Minister to the Hague. Ethiopian Prime Minister to the head. The Ethiopian Prime Minister to the Hague. Ethiopian Prime Minister to the head. The UK government. The UK government. The UK government. The UK government Stop supporting stop supporting the terrorist regime of Ethiopia. the terrorist regime to Ethiopia. The Ethiopian government is a killer. The Ethiopian government is the killer. The Ethiopian government is a killer. The Ethiopian government is the killer. Stop supporting the killer. Stop supporting the killer. Stop supporting the killer Ethiopian regime. Stop supporting the killer Ethiopian regime. Stop supporting the killer Ethiopian regime. Stop supporting the killer Ethiopian The Ethiopian regime. regime is a killer. Ethiopian regime is the killer. The Ethiopian regime is a killer. Ethiopian regime is the killer. Colonel Abiy Ahmed is a killer. Colonel Abiy Ahmed is the killer. Colonel Abiy Ahmed is a killer. Colonel Abiy Ahmed is the killer. Colonel Abiy Ahmed is a terrorist. Colonel Abiy Ahmed is the terrorist. Colonel Abiy Ahmed is a terrorist. Colonel Abiy Ahmed is the terrorist. No justice in Oromia. No justice. No justice in Oromia. Ya No Rabbi, peace in ya Ethiopia. Ethiopia. No justice in Oromia. No justice. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No aid to Ethiopia. No aid to Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No aid to Ethiopia. No aid in Ethiopia. Abiy Ahmed to the Hague. Abiy Ahmed to the head. Abiy Ahmed to the Hague. Abiy Ahmed to the head. Abiy Ahmed of Ethiopia is a dictator. Abiy Ahmed of Ethiopia is the Abiy Ahmed of Ethiopia is a dictator. Abiy Ahmed of Ethiopia is the dictator. Abiy Ahmed of Ethiopia is a Wanti kun killer. ergaa guddaa akka isin dabarsu abdii isin irraa qaba. Haa ta'u mee isin hima hubadhaadha. Hojiin uummanni Oromoodha alatti dalagaa jiru waan laaftuu miti. Hojii xiqqaa miti. Hojii hagana gahu kana hojii hagana gahu kana uummanni Oromoo biyya alaa jiru baay'ee waan hojjetaa jiru bakka itti irraa hubachuu gaariidha. Haati wareegamtoota Oromoo haa eegamu. Haati wareegamtoota Oromoo haa eegamu. Haati Hacaaluu Hundeessaa 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 haa eegamu. Haati Emaanu'eel Wandimuu haa eegamu. Haati Emaanu'eel Wandimuu haa Haati eegamu. Emaanu'eel Wandimuu haa eegamu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa hiikamanii. 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 Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa
rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa mariin haa hiikamu rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa mariin haa hiikamu Eritrean soldiers out of Oromia Eritrean soldiers out of Oromia Abiy Ahmed to the head Abiy Ahmed to the head the Prime Minister of Ethiopia to the head the Prime Minister of Ethiopia to the the Prime head Minister of Ethiopia to the head the Prime Minister of Ethiopia to the head the Prime Minister of Ethiopia amma wanti is a tokko asitti wanti terrorist isin hubachiisuu barbaadu jiranatti fakkaate yaa isin hubachiisa amma asii kanatti wanti isin laaluu barbaadantu jira wanti asitti isin amma agartan kuni Minister of Ethiopia is a killer all inclusive dialogue all including dialogue all inclusive dialogue all including dialogue all inclusive dialogue all including dialogue for political problems for political problems in Ethiopia in Ethiopia all inclusive dialogue all inclusive dialogue all inclusive dialogue wannan amma isin asitti agartan kuni poolisiidha akkasuma manniin in Ethiopia wannaati jechuudha kuni mana mootummicha Itoophiyaa mana Booriin Joonsan as keessa jiraataa jechuudha Booriin Joonsan ay keessa jiraataa jechuudha mana amma asitti agarsiisaa jiru kana in agartani Ethiopia ay keessa jiraataa jechuudha inclusive dialogue bakka kana keessa jiraataa jechuudha Booriin Joonsan asirraa kaasee argartan miti as ta'ee kanarraa kaasee ay keessa jiraataa jechuudha for political problems tuni nama wadaati maal nama dura baati jedhan mana hunda kana keessa jiraataa jechuudha amma ummanni Oromoodhaa jidduu kanatti bahee kan militia out of Oromia poolisii kana argartan natti fakkaate poolisoonni tunni militia out of Oromia achi naman kaleessiti Eritrean soldiers out of Oromia Eritrean soldiers out of Oromia you see argartan miti look no peace no aid to Ethiopia no peace in Ethiopia no aid to Ethiopia achirraa hiriiranii haga dhuma sanitti jechuudha no aid to Ethiopia Abiy Ahmed to the head the Prime Minister of Ethiopia to the head so amma jirtu na manguddichi yaada dabarfatanii jiranii namni kuni amma yaada ofii dabarsaa jira mee yaada isaa dhageeffanna aduu kana keessa so aduunleen akka malee jabaataadha sagalee keessa aduun akka malee jabaataadha dhuga turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa sagantaan keenya gara dhumaa gaheera kanaaf tarii namoonni yaada qaban yoo jiraatu hariira kana akkamitti jajjabeessinaa hariirri kun biyya guutuutti gaggeeffamaa jira nuti warra jalqabaatii London DC'n warra si'a duraatii eegalle kanaaf ji'a kana guutuutti fufa jechuudha juunii kana guutuu hariira deema asitti illee hariira kana fakkaatu qindeessuun keenya hin hafu kanaaf gara fuuldura akkam ta'uu qaba kan jedhu qeerroo keessaa yaada fudhannaa manguddoo irraallee yaada fudhannaa kanaa booda hin goolabnaa jechuudha ammaa booda dhaadannoon hin jiraatu yaada walii kennee akkaataa itti gara fuulduraa sochoonuu irratti dubbannee cuufnaa jechuudha. Kanaaf qeerroon yaada qabdan hariira kanarratti bifa kanaan fooyyessinee odoo jenne gaariidha fooyyahuu qaba yoo kan jettan guyyaa irratti haa ta'u haala qindoominaa irratti haa ta'u yaada qabdan nuu kennaa. Manguddoon illee asirratti yaada kennuu barbaadan yaada keessan isinirraa fuuna odoo namni faca'an ahlan yaada kennadhaa sanii booda hin goolabnaa jechuudha galatooma.